Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtu daawwattoota channel YouTube Abduu barnoota haalaan barbaachisaa ta'e tokko sin agarsiisa. Emailii dogoggora yoo bantee raattan akkasuma yoo namni isinii banee raate dogoggora guddaa yoo ta'e dogoggora yoo bantee raattan jechuudha. Haala kamiin akka maqaa emailii irraa jijjiiruu dandeessan. Kana malees guyyaa dhaloota emailii yoo dhiqatan namni isinii banee raate guyyaa dhaloota keessanii ka TikTok ta'e ka Facebook ta'e waggaa 18 gadi yoo ta'e YouTube yookaan TikTok isinirraa hin qeebalu isin jedha. Kanaafuu kanneen kana irra deebitanii ilaaltanii hundi keessanuu sirreeffachuu qabdu yookaan immoo guyyaa dhalootaatiif emailii maqaa emailii sirreessuu qabdu isin jedha. Kanaafuu akala kanaan irra seenuudhaan emailii bilbila keessanii guyyaa dhalootaas akkasuma maqaas kan ittiin banamee jiru guyyaa dhaloota isaa yoo duraan guyyaa dhaloota umurii keessa waggaa 18 gadi guutan waggaa 18 ol akka ta'u haraalee itti guutuun desabsan agarsiisa. Akkasuma inni argattu chaanala kan koo irra seenuudhaan bakka viidiyoo jedhu kaawwachuudhaan barnoota hedduu keessan jedhee jira irra galaa irraa baradhaa sin jedha. Yeroo irra seentan bakka viidiyoo jedha kaawwachuudhaan viidiyoo barnoota hedduu agarsiisan jira. irraa baradhaa chaanalii like subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasuma warri viidiyoo dhaggeeffatan like tuquu dhaggeeffadhaa sin jedha. Gara barnoota sin oofaa na waliin tura. Gara barnoota keenyaa sin oofaa gara barnoota keenyaa gudeemnu gaa Gmail irraa guyyaa dhaloota jijjiiruudhaaf gaa siitingii bilbilaatti ka fayyadamuu qabdanu. Siitingii bilbilaa ni seentu siitingii bilbila keessa ni seentu jechuudha. Siitingii irraa geessentanii gaa haala kanaa isinii baasa. Yeroo haala kanaa isinii baasee ola xaa'uudhaan gaa Google service kayyuu ni barbaaddu. Irraa olee kana ola xaa'uudhaan Google service kayyuu ni jira. Google service bakka jedha kana irra gatuqxu jechuudha. Yeroo takkaaf achirra gatuqxanii haala kanaa isinii baasa. Yeroo inni haala kanaa isinii baase gaa irraa olee kana asana gubbaa kaarratti mana jiru Google account ka jedhu kana yeroo takkaaf ni tuqxu jechuudha. Mana jiru Google account gatuqxanii haala kanaa keessa sin naqaa. Yeroo haala kanaa keessa sin naqee Gmail irraa guyyaa dhalootaa jijjiiruudhaaf gaa personal info bakka jedhu kana kaawwachuu qabdu gubbaa kanarra jechuudha. Personal info rega kaawwattanii haala kanaan isinii bana. Yeroo inni haala kanaa isinii bane gaa olni haxooftu Gmail keessan ola xaa'uudhaan gaa haala kanaan guyyaa dhalootaa yookaan immoo maqaa Gmail irraa jijjiiruu barbaadan gaa name ka jedhu kana fiilla fiitii mallattoo xiyyaa ni jirtu yookaan immoo mallattoo xiyyaa isaanii tuqxu jechuudha. Maqaa irraa jijjiiruu barbaadan maqaan akka keessan yoo hin taane maqaan biraatii yoo banamee raate Gmail keessan maqaa barbaadan itti jijjiiruu qabdu jechuudha. Yookaan immoo maqaa namni yoo isinii bayraate gara maqaa keessanitti deeffachuu qabdu jechuudha. Kanaafuu maqaa kana irraa jijjiiruudhaaf gaa mallattoo qalamii kaatuquudhaan irraa jijjiiruu dandeessu. Mallattoo qalamii kana eega tuqxanii isinii banaa sanduuqa duwwaa lama isinii banaa. Haala kanaan gubbaa kanarratti maqaa keessanii barreessitu. Ganjallaatti immoo maqaa abbaa keessanii barreessitu jechuudha. Ganjallaatti maqaa abbaa keessanii gubbaatti maqaa keessan ganjallaatti maqaa abbaa keessanii barreessuudhaan gaa eega barreessitanii okay gootu jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf dudduubatti deebisee mallattoo qalamii irra eega tuqee maqaa oyyaarra deemeessan garsaa dudduubatti naqate asirratti maqaa keessan ganjallagaatti maqaa abbaa keessanii ni barreessitu. Maqaa keessan barreessitanii maqaa abbaa keessanii eega barreessitanii jechuudha. Asirratti eega barreessitanii fixxanii kaatanii save ka jettu ni jirti. Save ka jettu kaatuqxu jechuudha. Asirratti save ka jettu kana tuquudhaan save gootu jechuudha. Maqaa barreessitee kaatan haala kanaan waan barbaadetti jirtan isin agarsiisuu mala asirra seene malee maqaa jijjiiruudhaaf hin seenne. Kanaafuu haala kanaan asirra seenuudhaanis maqaa irraa jijjiiruu dandeessu sin jedha. Ammallee ganjallaa kana guyyaa dhalootaa irraa jijjiiruu barbaadan birthday bakka jedhu kana bakka birthday jedhu kana fiilla fiitii xiyyi ni jirti. Kana irraa jijjiiruu qabdu jechuudha. Gmail bilbila irraa qabdan taanaan indaallee keessan tokkoon Gmail bilbila keessa irra jiru irra seenuudhaan guyyaa dhalootaa dogoggoraan banamee yoo jiraate irraa jijjiiruu qabdu sin jedha. Kanaafuu asirra seenuudhaan guyyaa dhalootaa Gmail keessan irra dogoggoraa yoo bantee raattan irra seenuudhaan irraa jijjiiraan sin jedha. Haala kanaan irraa jijjiiruudhaan gaa guyyaa dhalootaa irraa jijjiiruu bannaan tuqaa fiilla fiitii tuquudhumaan asirratti guyyaa dhalootaa keessanii ni barreessitu. Asirratti bakka sanduuqa duwwaa 4 jedhu kanatti guyyaa dhalootaa ni barreessitu. Guyyaa dhalootaa ni barreessitu. Manzi bakka jedhu kanatti ji'uma takka ni filattu. Xiyya kaatuquudhaan ji'a takka keessa kan barbaadan filattu jechuudha ji'a. Ji'a eega filattanii asirra kan isin dogoggora gochuu hin qabne bakka kana irra tuquudhaan gaa guyyaa barbaadan jechuudha. Bara ka darbe takka kanuma akka umuriin keessa waggaa 18 olitti yookaan immoo waggaa 18 ol ta'uu qabu eega fixxanii kaatanii waggaa 18 ol ta'uu qabaachu umuriin keessan kan asirratti bara 1990 ittanii eegaltan malee bara 1990 ol yoo ta'e umuriin keessa 18 ol ta'a 18 gattaa malee 18 ol ta'uu hin danda'u sin jedha. Haala kanaan asirratti umurii keessan ni sirreessitu. Eega sirreessitanii kaatanii save ka jettu tuquudhaan confirm gootu jechuudha. Asirratti save ni gootu. Haala kanaan guyyaa dhalootaa keessanii Gmail irraa
jijjiiruu dandeessu yeroo jijjiirtee kaatan dudduubatti deebi'uudhaan haala kanaan isinii baasa saala keessallee yoo sila akkam gaa saala dogoggortee jiraattan asirra fiillee fi digaxxee tuquudhaan bakka meelee jedhu kana yoo dhiqata shamara taatanii meelee irra jiraate faamilii kan jedhu irratti deeffachuu qabdu isin jedha akkasuma yoo dhiqata dhiira ta'e immoo faamilii irra jiraate xiyye fiillee fi digaa tuquudhaan meelee kan jedhu gubbaa haawwachuu qabdu isin jedha haala kanaan Gmail guyyaa dhalootaa irraa jijjiiruu dandeessu daqiiqaa xiqqoo keessa isin jedha irra seenaatii Gmail akkaawuntii keessan guyyaa dhalootaa dogoggoraa yoo bantee raattan irraa jijjiiraan isin jedha haala kanaan irraa jijjiiruu dandeessu irra galaatii irraa jijjiira akkasuma viidiyoo yeroo dhaggeeffattee kaatan like share gochuu hin dagatinaa